Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota keenya akkam nagaa fayyaa jirtu isiniin jechaa deebi'ee dhufee jira. Eessa baddee Muktaar eessa dhaqee warri jettanii nagaa fattanillee galatoomaa hundi keessanuu akkuma beekamu akkuma viidiyoo kaamilaan faanti gadhiiftetti hidhamnee turre anaa fi Jadiidi hidhamnee turre gubaa rasbaan jechuudha. Sababa saniif ka ta'e an biraa bahee jira amma Jadiid hidhaa jira. كما أركفوني كبجمتوتا وردفتوني channel كو جلت أرغمتان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو المان رومو الدنيا رجرتانو بغجراتني سنين جدا أرى كوبي أجاباتو كو قبادي سنين بفنجرا كوبين سونيس مالي جتشون كيسانا فنقبو إنس بوليوان كينيا جديدي في مختار أكوما بيكامو بيا بقاتما بيا يمن الراغرا إثيوبيا أتوغلا جرانو دانغا إثيوبيا جيبوتي كيساتي قباماني توراني سببا إسان قباماني وجنين كان وجني لالو تانا جيشادا إيغا هغا تمرا كوبي كينياتي نفانا تورانا فراكيا نموني چانالي كانا فاراتاتان سبسكرايب لايك شير gochuudha nakanu bira dhaabbattanu kabajaaf jaalalaan isin gaafanna obboleewwan keenya nu jajjabeessuun dagatinaa isinin jenna garuma koppii keenyatti dabarraati turtii gaarii nufaana turaa isinin jenna. Obboleewwan keenya kuni egaa biyya Yamanirraa mucaa daa'imati argaa jirtan kana qabatanii gara Itoophiyaa imalaa turanii jechaadha. Egaa mucaan kunis immoo obboleettii majaraa kan baqattummaa biyya Yaman keessa jirtu ilmoo argattee ilmoo kana Yaman keessa taa'ee guddifachuu dadhabeen jira. Naafuudhaati naagalaa gara biyyaatti maatii kootti naa kennaa jettee jennaan egaa jarris akkuma nama tokkootti namaaf jecha kan jarri kana ta'anii namaaf rakkatanii mucaa kana irraa fuudhanii maatii isiitti tuugeessaa fi jiranuu mucaa kana harkatti qabanii mucaan kuni mucaa arabaati malee kan keenya miti keessa miti jedhanii harkatti mormuudhaan yeroodhaaf mana seeraa akka jiranudha kan himamaa jiru garuu obboleessi keenya inni kun immoo bahee jira. Egaa obboleessi keenya Jadiid immoo manidhaa keessatti hafee jira. Karabbiin nagaadhaan isa baasuu karabbiin nagaadhaan maatii isaatti isa deebisuu du'aa kadhachuu fi hin dagatinaa isinin jenna. Du'aan du'aa kaasaa jedhamee akka dubbatamudha. Kanaafiyyuu egaa nama jedhaniiti kan jarri kana ta'ani jechuudha. Egaa jarri obboleettii isaanii sana gargaaranii mucaa kana gara biyyaatti silaa galaa jirraa'u jedhaniiti kan jarri harkatti qabatanii deemanii fi garuu waan jarri hin yaanne waan jarri hin ta'a jedhanii yaannetu irratti ta'ee jechaadha. Egaa rabbiin immoo danda'aadha akkuma jarri isii bira dhaabbatanii mucaa kana irraa fuudhanii maatii isiitti geessaa fi utuu jiranuu kana isaan mudate rabbiin immoo rakkoo kana keessaallee isaan baasuu isaan bira rabbi haa jiraatu isa bayle rabbi haa tiksu isa hidhaa jiru immoo mucaa sanallee rabbiin nagaadhaan achi keessaa baasuu inshaallah amma dandeenyu rabbumaan kadhannaa fi wanti nuti qabnu wanti nuti dandeenyus rabbiin kadhachuudha rabbii olitti immoo wanti dadhabamu hin jiru jechaadha. Isinis immoo hordoftoonni kan koo chaanaalii kana jalatti argamtanuu akka obboleessa keenya kana du'aa gootanuu fi akka rabbiin nagaan baasuu akka rabbiin nagaadhaan maatii isaatti ilmoo isaatti haadha manaa isaatti nagaan deebisu du'aa kadhaa fi isiniin jedhaa viidiyoon manni waraabe kana haga xumuraatti dhaggeeffadhaati waan tokko tokko irraa hubadhaa isiniin jedhaa viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuudhaan hiriyoottan keessan biraan akkanaaf geessanuu kabajaaf jaalalaan isin gaafadhaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtiin keenya hin xumuramneeti haga xumuraattu turtii gaarii isiniin jedhaa asumaanuu nu faana tura. Inshallah illee ni ba'a. Samoona viidiyoo waraabuun naaf hin mijjoomne waan ta'eef sababa saniif ture. Jadiid sababa nuti hidhamne daa'imatti qabdanii deemtanii daa'imatti hattanii nuun jedhanii daa'ima sana argattan jedhee yaada viidiyoo irratti hattanii fiddanii jedhanii erga nuti as seenne dawwala irraa qabanii kan nu deebisanii jabuutitti nu hidhanii anachiin booda ganna dhiisanii kaalee dheengadda biraa dhufe kaalee dheengadda illee akka dhufe viidiyoo bakka itti waraabuun naaf hin mijjoomne sababa sanii isinirraa ture ammaaf garuu bahee jira. Jadiid illee ni ba'a Jadiidin eegaa jira isiniin jedhaa. Warri du'aa nu gootanillee galatoomaa hundi keessanoo kana isinii beeksisuu fi Jadiidillee du'aa jira. Kifaaleen immoo akkasuma oolsii ni ba'a Jadiidii hanga yeroo saniitiin wajjin tura isiniin jedha. Waan karaa baara keechi nagaa dhufne waan akka hin taane erga as baanee booda sababa daa'imatti saniitiif qabanii miidhan malee wanni biroo waan akka hin baanee waan akka hin taane bishaan irrallee nagaumaas kunnee sababa kana hidhamne malee waan birooti miti. Kana waan ta'eef Jadiidillee rabbi haa baasu du'aatii du'aa godhaa fi wanni biroo hin jiru. Warroonni hin hidhamne biraankii kijibaa minaamina jettan ilmaan hidhamee ture an viidiyoo kagadhiisaa jiru bilbilli kiyya kun as hin jiru Yamanii jira saayidoo fa'aa gadhiisaa jira akka kaamilaa waraabee kaamila gadhiise an shabakaayyuu seenuun naaf mijjanne sababa sanii silaa viidiyoo gammaa isin beeksisuu dhabne
warri nutti artanillee dhiifamu nu godhas ni jecha amma jadiidi du'aa godha akka jadiidi bahu anillee bahee jira aga jadiidi bahu tanillee asuma taa'ee eegaa waliin deemuun asuma keessa taa'ee eega jechuudha yoo inni bahe ka wal agarru ta'a yookaan illee amma viidiyoo kana hoteela wayii ilaalladhee waraabaa jira malee viidiyoo waraabuun natti tolu sababa saniif ture waan kara biroo nagaa qabnaa nagaa bishaan baaraa as baanee jadiidillee nagaa qabaa mucattillee haati mucattillee akka yaadamni daamattillee nagaa qabdi daamatti dhiqisuu isa wajjin hidhanii sababa sanii daamatti dhiisaa deemaa nuun jedhanii nuti daamatti dhiifnee deemuu dinnaan nu hidhanii waan kanaa malee kara biroo nagaa bishaan baaraa as tarree jirraa karaa nagaatiin an Itoophiyaa galee jira jadiidillee Jabuutii keessa jira ni dhufa jedhee yaada inshaallah bilbilaan dura quba wal qabna achillee nama itti goosifnee nama barbaadu jechuudha waan kana malee nagaa akka biroo isinillee du'aa godhaa fi akka rabbi baasu akkasii waan kana ta'eef hundi keessanuu warri nuuf cinqamtan galatoomaa warri bilbilaan keessan nu gaafattanis warri komintiin nu gaafattanis galatoomaa isin jaa akkasanii nagaa qabna akka biroo jadiidi waanna jadiidi du'aa godhaa sababni waan birootiif hin dhabne daa'imatti dhiqisuu san qabnee deemnee nuti daa'ima wanni finneef haadha bira geessu fi haati yamanii jetti kifaa wajjin viidiyoo irratti argitan jira yaada nutti kennattee nutillee haya jennee irraa fuune duraan ijoollee hedduu fuudhannaayyuu ijoollee lama sadii taachitti Oromoon dhaltee biraa kuttee karaa Suudiifaa gattee biraa kutan haadha kifaa asitti guddisaa ijoollee sanniin hedduu nu kennu jedhanii duraan nuti dhiibnee daa'imatti takkitti san qofa fuunee daa'imatti takkitti fuunee finnee yoo as jennu daa'imti teetii mitii jedhanii arabaatee araba jalaa hattee fiddee daa'imti teetii mitii sin fakkaattu halee gurgurachuuf moo maaliif jedhan akkasii sababa kanaatti hidhamee yookiin yoo daa'imti haadhaan fidin daa'ima dhiisitii deemii daa'ima akka waan ofii fudhatu barbaadaniiti daa'ima dhiisii deemii jedhanii sababa kana hidhanii inni daa'ima dhiiseen deemu jedheetiin wannoo ta'ee nullee daa'ima gatu nutti ulfaate daa'ima gannee amaanaan kenna waan ta'eef sababa sanii hidhamnu malee waan birooti miti amma yoo rabbi godhee rabbi laaffisee fi gadhiisan yookaan immoo haati achi dhufuun dirqama haadha hidhaayaa jiranii akkasii daawwattoota keenya jeenetara nuti kaasaniitiin nu robbashanii sagaleen kun dhagamuu baatee hin beeku innaa ani nagaan galee jira kara biyya abbaa kootii jadiidinee rabbi nagaan agachuu du'aa godhaa fi walumaan jirraa hundi kennaa kifaaleen hin yaaddanii jedhanii kifaa ummaa kifaa namni hunduu yaaddanii jaalattoonni jadiidillee yaaddanii jadiidin ani dhiisee deemuu hin barbaanne maaliif jadiidin gattee deemtaa minaamina warri jettanillee jadiidin dhiisee deemuu waan hin barbaanneef achi keessallee hidhaan keessallee wanni wal fayyadu jiru ammaan asii akka inni bahu taasisuu ni danda'a Jabuutii keessallee fira ni qaba waan ta'eef achi keessa jala deemee hordofsiisee akka inni taasisuu ni danda'a sababa saniiti yoo sagaleen kunillee isin jeeqe yookaan yoo kadhagamullee taate akkasii bakka birootti viidiyoo waraabuun naaf hin mijaa waan ta'eef iddoon tun iddoo bareedaa jedheet mana asitti waraabee sababa kanaati hanga viidiyoo birootti walitti deebinutti waa'ee nu godha akkasii jadiididhame hambahee jira karaa kana akkamitti dabarsitan akkamitti dhuftan warri jettan akkasii mudannoo karaa kanaa osoo isinitti himee nama sodaachisa warri bishaan baaratiin galuu yaadanillee yaadin asii ijaa baarri baay'ee nama sodaachisa ani waan mudannoo karaa kanatti osoo isinitti himee irratti biqiltanii ni rifattanii baay'ee gadditanii baay'ee nama sodaachisa karaan baay'ee nama xiqqaa taarifni akkuma gisee asii achi deeman rakkatan gisee achi deemanillee baay'ee rakkatanii waan kana ta'eef garuu alhamdulillah galata rabbii gallee jirra warri nu cinqamtanillee ani galee jira kara biyyaa galata isaati kanuma sagaleen dhageessisuun fakkaate hanga yeroo biroo walitti deebinutti nagattura akkasii jadiidillee boruu ibtan ni ba'a baay'eedhaaf qopheedha jira ka innillee viidiyoon isinii dhufutaa inshaallah du'aa godhaa fi anis amma kara biyyaa galee jireenya jiru wajjumaan laallaa sagaleen dhageessisu yeroo kanarra dheeressuu danda'u waan ta'eef asumatti isinirraa dhaaba galatoomaa hundi keessanuu warri nu jaalataniif warri nu jaalanillee warri nu cinqamtaniif warri nu cinqamnillee muluu keessanuu galatoomaa isiniin jira assalaamu alaikum warahmatullahi
Akkasii hordoftoota daawwattoota kiyya akkuma dura viidiyoo duraatti ilaaltan amma qursii nyaachuuf iddoo kana keessa jira ganama waan ta'eef qursii as nyaachuuf baaxaan baay'ee bareedaa baay'ee das nama jedha waan kana ta'eef kota qursii wajjin nyaannu isiniin jedha asii qursii ajajadhee wajjin nyaanna kun hundum alaayyuu keessa osoo seentanii boombiidhoosa baay'ee bareedaadha isiniin jenna qursii wajjin nyaanna kota qursii haa nyaannu kursi nyaanna kota isiniin jedha hedduu bareeda akkasii kanas viidiyoo reefi sagaleen jireetarra natti iyyee sagalee yoo isin dhagahu baadhillee dhiifama naa godhaati ammaan qursii nyaachuuf jira nagaatti isinii jedha nagaatti bye bye awwa kam das nama jedha akkasii qursii nyaachuuf as dhufee baay'ee bareedaa hundum alaayyuu keessa osoo seentanii baay'ee namatti tola baay'ee tokko nagaatti isiniin jenna